bira isinii himuu danda'a. Kana achumatti bira kuta. Kanaaf gaadaadan isaa isii yoo akka tasaa gaanamni waliin jiraattanii akka tasaa jireenyi walitti isin fide waliin jiraattanii sanni itti qabdanii illee jiraattan afwiinaa godhaa fi siif araaramanaa kadhadhaa. Afoona lillah. Kanaaf hedduun isin irraa gammadee ilmaan kiyya Oromootii yanaa galatoomaa na ulfaadhaa jettee dhaamsa kan isin gahe. Sheekha adaadaan tokko haboon taa'aa jettee. Habo namni mara barate amma loqota mara barate. Dubiratti adaadaa jechuun haboo dubiratti adaadaa obbaleetti aadaa jechuun walumaa galatti. obbaleetti gamanaan kori gabasin kori akkas habo itti walii gala. Kanaaf jammaa keenya kabiraa gaanu warra biyya tana waliin jiraatu mee sagalee nuti warra biyya tana waliin jiraatu har'a namni gadi dhufuun hedduun fuula haarawa qabdii hedduudha hin Oromoo waan biraa walitti naasuu waan faayidaa teenya guyyaa akkana walitti har'a fuula haarawa gaafa du'a dhuftullee fuula haarawa bira gara akkana ta'uu qabu. Suma amma namni meeqatu ka hojii hin qabne ka yoona rafaa jiru jira irran kaayan gaafa isallee akkatti rakkanna nama itti rakkatu hennu maaliif hin dubbanne waan isaan nuti yoo ka hojii birrii shanfaa baasee as dhufa san dhiisee amma isan galchu gaafa isaanu galchaa irra dubbatuu qabna nu wal awwaaluu qabnaa dura dhaamsin isinii qabu Oromoo gaafa akka tasaa namni waa irraa qabu yoo jiraattanillee gamcoontu nama asitti haarawaa waan akkana ayyaannu nutti himaa isinii kafalla yookaan rabbi jecha dhiisa hagana. Kanaaf yoggaa namni du laal majlifni biraa katti finnu hin jiru shayni biraa katti finnu hin jiru numatti wal awwaalaa qabrii hundarratti wal taanee argamuu qabna. Kun dhaamsa tokko jiruu teenya jiruu tiyya jiruu teeti awwaalcha kiyya awwaalcha teeti waan keenya waan hin dubbanneef hin qabu waan ofii keenya allaal barsi teetiin dubbataa jira gaafa baluun kun ta'e koottaa gaafa tiyya qofaa miti gaafa zakkiin illee isin maraa koottaa jechatti jira gaafa nuti koottaa jecha waan nu dhabsiisu hundi keenya irratti argamu gara nyaattenni jiraata namni akkatti irra heddummaata kunumaa miti waan beekama garuu fuula haarawa qofa akkan garre fuula kallattii takkaa qofa akkan garre namu islaama waajiba nurra jira irratti hirmaannu kan dhaamsi lammadaa bicoo teenya duuti isii akka duutettuu duute awwaalle ka awwaalle immoo toofiqaan awwaale itti mari'atamet faamilii jirtuun mari'atamee akka warra lafatti awwaalle yaa jara keenya warri miidiyaa irraa gabbuu awaansa waan quban qabeen seenina qabriin isin eeggatte fagoo seetee aboo sumunimmaan karaa tanaan argatte funyan isin baatu. Yaa sheeksemmee warri miidiyaa amma sooshaal miidiyaa irratti abbaan mucayyooti reeffannaa galchaadhaa isin wal quunnamtanii jirtanii abbaa fi haadhaa fi kanaa hundaa hojii arrantan ifa silaanuu gooti uummataaf illee. Waan ajaa'iba nuti koree qabna laalla waan awwaalcharratti gaafi bareeddu nuti koree qabna wanni kun waan nama tokkoon dalagamu koree teenya keessaa nama itti goone namni lama dubbise abbaa kana waliin haasawan waan waliin dubbatan jarri keenya boodar isin ibsi an kallattii nama wal dubbisee miti an faamilii taanin wal dubbisee jira haala kanaan itti walii galaan waan hubannerra waan danda'amurra irratti yaannee waan kana goone warri miidiyaaleen kana irratti nu deebisa wanni dalagamu waan lafati jara keenya namni har'a qofan awwaalle kanaaf rabbii keessan sodaadhaa guyyaa akkanaa sodaadhaa waan gartaniin dabarsinaa waan gootan kan irraa gaafatamtan kanan isinidhaa warra miidiyaatiin gaddeebi'aa waan khayrii dalaga yoo dadhabdan harka maradhaaf irraa ta'a gaarii dubbatu yoon dalagin dadhabin harkan dhawina waan biratiif haganuma jenna warra sanillee ammoo tanuu dabarsuu qabdan ta'arraa tana nagaan awwaalle qabrii islaama irratti irra salaanne bifa nagatiin awwaalle waan islaama irraa eeggamu hunda argamte awwaalamte yaadajuu dabarsuu barbaada kuni kana waan achirraa fi oromootii akka biyya tanalletti maqaan nu bate akka oromolletti maqaan nu bate waan akkanaa wanni fitu diin irraa fagaatu maaf waan agararra jiru oromoon dalaytee jirti biyya tanatti nama araarsu namni wal dhabe araaruma qaba wal dhabu addumaan deemuu qaba maaltu lubbuu namaan gahe namni walii ta'u waliin jiraatu wal dhabu addaan deema jiruun jiru akka kontiraatatti kanaaf wanni lubbuu tana nama geessan jiru jilchan achi asillee ni jira jara keenya maaltu lubbuu ajjeesutti nama oofu
maaliif warra ibiddaa namni fi godha maaf jiruu isaa guutuu namni balleessa diin irraa fagaatu gara diina haa deebinu gara rabbii keenya haa deebinu jireenya hayaata keenya keessatti ta rabbi irraa fagaatutu waan akkanaa nu mutu haalli akkanaa kun ummata keenyan hin mal ummata islaamatiin hin mal wanni akkanaa karaa nutti ta'uu hin qabu nama qaltuu fi qabduuf keessaa qabna yoo wahirratti wal dhaban nama araarsuu qabna hayyuun nu keessa jira sheeka qabna qeesii qabna akka oromootti wanni namni wal ajjeesuuf tokkolleen hin jiraatu wal dhabbiin ni argama wal dhabbii karaa nagaatiin haa furannu akki karaa fokkinni kun haalli badaan akkanaa akka nutti hin deebinne intalti islaamaa intalti oromoo gurbaan islaamaa gurbaan oromoo ka biyya tana jirtu fakkaanya akkanaa akkan dalan waan kanaan akkan qoos kanaan wanni waliin wal sodaachisan akka kanan taane haasawa kana keessa haa baanu haasawa biratti haa deebinu gama rabbii keenya haa deebinuun isinin ja'a dhaamsa nama hedduu qaba hundi keessan waa'ee awwaalchis irratti hin awwaalle malee gaawwanni hundi hin geeffamne hirmaannaa gara garaatti itti hirtan dafa'aa nuu geggeessaa gama iddu galatti gama koree waan kanatti kaayamtetti nuu fida isinin jenna awwaalcha micoo teenya karaa nagaatiin qabrii isillee akka amantiin hayyamutti ni hojjanna waan tahuu qabu maraa hin goona akka biyya tanatti waan kana godhuuf ammoo dandeettii qabna watakka waan biraa sodaa waan kanarraa hin qabnu firmaa wajjin dalannu qabna fuuldurallee akka waan awwaalcharratti akka haarawatti wanni wal barsiifne jirtu biyya akka biyya tanatti dhufanii awwaaluun hedduu isinii galaa deema adadaan hedduu isinii galaa deema akkuma akkanaan deemanii nama awwaaluu hin dandeenye akkuma akkanaan deemanii nama galchuu hin dandeenye hubadha kallattii takka qofa qabadha yookaan karaa biraarraan baafatuu dandeessa rakkoon hin jiru nu malee dachiin hin bari'inii hin qabnu garuu kallattiin itti deemamu warra biyya tana warra bishtaatungii warra hayyama awwaalchaa qabu qofa akka ta'e isinii mala asiin ambaasirraa maal godhuun hin danda'amu watakka hin danda'amu warra kana malee biyya teenyattuu jara keenya sarto ballaan warri hammaalaa sunuu barra bakki inni jirutti waa buusuu hin danda'ani akkanaami qonqoo isatti warri kun gibira kafalee dalaga hujii isaa tana keessa seennee gar tokkollee numa godhuu hin danda'u kana hubadhaa harka achi namtichillee irree humee jira harka achi osoon seenne kallattimaan warra kana bira warra firmaa warra awwaalu bira firmaa biraa baafatuu dandeessan waan biraa godhuu dandeessan kun rakkoo miti garuu akka karaan bannen isin qajeelcha angara kiyyaan hagarman dubbadhaa horaanaa bulaa galatooma akka ummata biyya tanalletti gartee as dhuftanii reeffa kana nurra awwaaluuf hundi keessanuu galatooma warri haftanillee ta dhuftuuf itti yaadaa numata wal awwaala guyyaa awwaalcharratti dalagaa dhaabatuu qabdi fuuldura himna torbee takka dura himaa turre du'aa gad jirtu abbaayyoo itti yaada guyyaa san waan kara ta'e dalaga irraa firii fudhatuu danda'a kanaaf haa wal awwaallu irratti nu argamaan isiniin ja'a ulfaadhaa galatooma zakkaamni bakka bu'uumaadhaan waan kana awwaale kam akka ta'e ibsaati namni hundillee bakka kanatti akka itti hirmaachuu danda'u laal wanni kun waan gabaabdu nuti firma awwal qunnamna akka jam'aa keenyatti akka jam'aa tokkummaa musliima oromoo jarmanitti 2015 irraa warra kana waliin waan kana maamilummaa jalqabne karaa ummata kanattiin awwaalle ammallee namni tokko waan bakka bu'uu hin dandeenyeef maqaa jam'atiin awwaalle kan gaa waan qabatama ta'e waan waliin farramnee jara waliin goon isin garsiisuu hin danda'a kanumaaf gaa kuni waan hedduu rabbi waa tursiisu waan keessanii Firmaan kun naannawaa kana qofamoo? jarmanii bakkuma tamitti yoo ta'e hunda hin deeman asii miti filaan itti nama tokko awwaalchifne Waa'ee teenyaaf sheekotiif dhiifna jira. Assalaamu alaikum. Tartakka waan hin dabarsuu barbaadu jiranis. Hawaasni biyya keessaa wal cinqaa jira. Wal rakkisaa jira. Maaliif abbaan yeroo jalqabaa akka biyyatti naagalchitan je'ee ture. Eegas booda immoo horee wajjin haasoytee jira. Amma ijoolleen sooshaal miidiyaa irra haasoytu abbaa fuudhanii qaama qullaa as baasanii ilmooti yerra naan dhaabbatinaa yoo akkana sun rakkoo miti sii galee miti. Abbaan rakkatee akkas jechuu mala. Kana ummata addunyaatiif akka nurraa dhageeffatan Oromoon Jarman wanni osoo abbaan galchaajuu awwaaltaniif akkan jenne obboleessi keenya abbaa dubbise nu bira dhaabbata akka ergaa ummataaf dabarsuun barbaada. Waa'ee awwaalchaas keessaatii miti waa'ee biyyaa waan ajaa'ibas waan akka jilaa akkasuma jechuun isin kenna Rakkoon qabu. laa wanni gootan nu akka jammaa islaama allatti taargeetta bara waan biraa qabu siyaasa biratti miti kalimatu laa ilaaha Muhammad Rasulullah maashaallah. kana dhumateessan bakka jam'allee akkasuma nu hirmaadha jammaan moo yoo miilan deemtanii dhufuu battan jilbiiffattanillee akka dhuftan dirqama qabdanii kanaaf gaa wanni hedduu wal kadhannu hin jirtu wanni hedduu walitti dhaammatuu qofa hundi keessan
waan adda addaa qabaachuu qabna waan walitti nufidu qabaachuu qabna bakki amantii hunda keenya fu tokko hundi keessan waan amantii ta'u jannulletti waliin dhaabadhaa jenna ulfaadhaan galatooma hedduu ulfaadha assalaamu alaykum asirratti isin hundinuu galatooma ulfaadhaa isin hundinuu galatooma ulfaadhaa obboleettii teenya nu wajjin hirmaattanii dhuftanii nu wajjin awwaaluudhaaf Oromoon Jarmanii jirtan tokkummaa keessaniin osoo kana san hin jehin dhuftanii nu wajji hirmaattanii obboleettii teenya nu wajji gaggeessitaniif hundi keessanuu galatoomaan isin jaa waan kanarratti ammoo waa'ee sooshaal miidiyaa irratti abbaan osoo biyya inni jiru isin maaliif diddaniidha abbaa wajji wal quba qabna maatii isaanii guutuudhaan wal quba qabna maatiin kun xiqqashoo rakkoo faca'insaa qaba wal biran jiru takka takkatti dubbisnaa jechuudha haati bakka biraa jirti ilmoon bakka biraa jirti abbaan bakka biraa jira addaan faca'aadha isaan kana ammoo yaada isaanii hundaa'u dubbifnee wal simachiifnee jidduu tanatti micaan akka hin rakkanneef asitti awwaalcha akka hin dhabneef yaadni burjaajeensi akka nu jidduutti uumamee micaan tun nu jidduutti hin gubanne biyya tanatti dafnee waan kana jala deemnee jechuudha. Kana abbaa dubbiseetiin jira anaat dubbisee abbaan ati awwaalladhuu naan je imaanaa naa kanne jechuudha. Awwaalladhuu achitti awwaalladhuu sabbarii naan je anillee sabbarsiisee abbaa haadhallee akkasumatti bilbilee fi haatilleen achumatti na awwaali jettee obboleettiidhaan dubbisee obboleettiin achi na awwaali jettee akkasumatti ilma haboo qabdii kanaa darraa isaas dubbisee achumatti na awwaali jee obboleessa abbaatu jira obboleessa abbaa baadiyyaa keessa waan jiruuf bilbiliin dhaqqabu ilma isaatiin harkadhee ilmi isaatis achumatti na awwaali jee akkasumatti ilmaan habootu jira durbi ilmaan durbaa jechuudha inninis nama guddaadha isaas niin dubbisee achumatti nu awwaalii dandeeyti nuti Addis Ababaa dhufne fudhachuu dandeenyuun hin qabnu kanaafu nu awwaalaati ammoo waan haboonilleen awwaalchaaf dhuftee Ameerikarraa as dhuftee asirratti argamtee haboon tun ammoo haqaan itti qabaa dhaluu baadhuus niin guddisee waggaa dheeraadhaan itti laffe'ee kan jiru ijaan arkuudhaan qaba ijaan arkeetiin sabbaraa kan jiru isinis dhuftee isiidhaas ni keessummachiifne obboleettii teenya akkanatti arraan tana awwaalcha kana gaggeessine alhamdulillahi rabbil alamin rakkoon takkalleen hin jirtu imaanaa fi sabri rabbi isaaniif isaa kan maatii kana hundaa'u akkasumatti isiidhaafis rabbi rahmata haa godhu ammoo abbaan waan inni achi jee jala feesbuuka jala taa'anii bobooyuun faayidaa hin qabu kabooyaniif ammoo micaadha isiidha tan duute isiidhaaf rahmata kadhachuun yoo danda'ame namni ammoo waan kana keessa quban qabne akkanumas seenee waa haasa'uun kana gaa rabbiitu beekaa ni fudhata haqasa yaa duulaa keenya asirratti mee ammallee ammas gaafii takkaan qaba yaa gaafiin ammalaan waan takka taaftee jire beekta obboleessi keenya kun mucayyoo tan akkaataa itti ajjeese dubartii laalaa miti dubartoota keessaa namni mucaa tana laalee jiru qabrii isaatiif dhababee taana muutu jechuudha obboleessi keenya hidhaa jira akkaataa rabbii waan kana murteesseef rabbi qofaa beeka kanaaf akkaataa mucaan sun itti duutellee isaan arkanii jiranii kanaaf ummata gartee waan kana hordofee biyya hundaa hordofaa jiran beekta kanaafu haqa rabbii san isaanillee arraan tana ragaasan waan arkan san qaama guutuu laalanii jira kun akkana godhe jechaa jira jechuudha kanaafu ummataaf akka namni arke dhiifama wajjin akka nu ibsaniin barbaada rabbi wajjin. Obboleeyyan kiyya asirratti yaadni inni dubbate kanaan isinii himuu danda'a intala dubartiitu du'ee intala dubartii ammoo dhiirti ilaaluun hin jirtu shariyaan teenya nuuf hin hayyamtu dubartiitu laalaa waan kana deebisuudhaaf yoo dubartiin deebiste malee nuti kanaaf galatooma ulfaadhaa obboleeyyan kiyya isin hundinuu akkana nu wajji hirmaattanii wal awwaaluun as keessatti yeroo hunda wanta nutti haa ta'u amala nutti haa ta'u aadaa haa godhannu danta dhabaadhaan wal dhiisuun ammoo ilmaan jalaa qabna ilmaan guddifachaa jirra asitti nuti ammoo dudulloomnee hawaasni keenya kan lafaa ol dhalatu waanurraa barachuudha qaba akkaataa itti wal awwaalan karaa banuudha qabnaaf jechuudha yoo nuti waliigalle ilmaan keenyallee waliigalanii waliigalleeti wal awwaalla wal sabbarsiisna du'aayillee waliigoona assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
اوكي جالوان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. يا هذا جبابا قرتي وبليين كيان حاسواني جراني يا هذا جبابا في ولي جلاتين تام سيسيني ده برسا يا هذا جبابا في ولي جلاتين تام سيسيني ده برسا وبليين كيا دوتي تنارا نو هرر جلت إلمان هرر جلت ميكي يونا موتا أورومو هندو ولين كمنا خنوان تهيف ربي duraan dursee rabbi rahmata haa godhuuf obboleettii teenyaaf aalii isii hunda rabbi haa sabbarsiisu itti aansuudhaan ilmaan oromoo biyya kana jirtan jechuudha hundi keessanuu waldaan oromoo afooshaan oromoo qindeessitoonni oromoo biyya kana jirtan hundi keessanuu hedduu ulfaadhaa galatoomaa du'a tana nu wajjiin qooddattanii qabeenyaanis ta'ee yaadaanis ta'ee qabeenyaanis akkasumas fagoorraa dhuftanii dhiyoorraayis dhufe jechuudha. Hundi keessanuu ilmaan oromoo ka kiristaanas ta'e ka musliimaas ta'e dhiiraas ta'e dubartootaas ta'e xiqqaas ta'es guddaas ta'e hundi keessanuu du'a akka malee nutti dhufte kana bakka maletti nutti dhufte kana jechuudha. Gadda kana nu wajjin qooddattanii waan jirtaniif nu wajjin waan awwaaltaniif hundi keessanuu ulfaadhaan isiniin jaa. Kanumatti aansuudhaan ammoo biyya Jarmanii kana keessatti yookiin akkuma waliigalaatti jechuudha. Afooshaa yookaan waldaa amantii islaamaa qabna jechuudha. Kun hundinuu akka qoodinsaaf hin taane jechuudha. Afooshaanis akka qoodinsaaf hin taane, waldayniinis akka qoodinsaaf hin taane. Shariyaa qabna, aadaa qabna, heera qabna, seera qabna. Qaamni waliigalaa waliin nama qabu jiraachuu qabu. Yookaan ilma namaan lafatti hafa. Yoo naannootti yoo bifa naannootiin akka hin deebine jechuudha. Afooshaan ijaaramte bifa naannootiin akka hin deemne. Waldayni ijaaramte bifa naannootiin akka hin deemne. Akka waliigalaatti ilmaan oromoo biyya kana jiranitti jechuudha. Du'a waliin qabna, waa hunda waliin qabna, waliin qooddannee waliin deemuu qabna malee yookaan ani nama naannoo wanti afooshaan isaa as keessa hin jiraanne jiraata jechuudha. Nama kutaa inni irraa dhufa keessa innummaan qofti hin jiraatu jira. Kanaan namni addaa mirgisaallee dhiibama dimoraalaayiz ta'a. Kana waan ta'eef afooshaanis akka jirutti haa jiraatu, waldayniinis akka jirutti haa jiraatu. Wanti nu hagganu silaa'u amantii keenyaan hogganamna irra jaalatte jechuun namuu amantii qaba. Kana waan ta'eef hundi keenyaahu yeroo du'aa waliin qabna, yeroo gaddaatis waliin qabna, yeroo gammachuutis waliin qabna. Wal qoqqooduu dhiifnee jechuudha. Tokko taanee waliin yoo deemne, du'aa keenya yoo waliin awwaallanne, jiraa keenya yoo rakkoo dhufte yoo bira dhaabbanne, nu hundinuu qajeellotti jechuudha. Gurri keenyaas yookiin maqaan keenyaas yookiin uummata oromootis rakkataa keenyaas hunda gargaaruu dandeenya jechuudha. Kanaafuu akkuma waliigalaatti adeemsi awwaalchaatis habiyya biyyaatis garaagara ta'uu danda'a. Haalaa ka as keessaa beekuu hin danda'u jechuudha. Ka as keessaa warruma as keessaa beeka. Warruma qindeessitoota as keessaa beeka. Sheekotuma as keessaa beeka jechuudha. Isaanumaatu gaggeessa. Haala jiru waliin haasawanii waliin mari'atanii godhuudha malee yaadaa wal burjaajeessuun hin barbaachisu. Obboleettii teenya wajjin awwaaltanii hedduu galatoomaa ulfaadhaa. Wanti hin jiru kana ol. Boruus arra beeyna malee boruu hin beeynu kana waan ta'eef ilmaan oromoo biyya Jarman jirtan hundi keessanuu ulfaadhaa. Nu harargee nu goositanii ulfaadhaa. Galatoon shukran. Meeqa keessummoota kan yaada dabarfachuu qaban aboon isii gaasuu hin dandeenye. Abduu wanti yaada dabarfachuu ati yaada dabarfadhu chigirina rakkoon qabu yaada dabarfadhu waan jiru jechuudha. Hawaasaaf maal dhaamtaa waa'ee du'a obboleettii teenyaa tanarratti miira sitti dhaga'ame. Yaa sa'aadii gaarra obboleettii keenya gaggeessine akka hawaasa community Oromoo biyya Jarmaniitti dirqama nurra jiru yeroo wanni akkasii dhalatu tokkoffaa nama nurraa du'e sana akka amantii akka aadaa keenyaatti gaggeeffachuudha. Kana dirqamni keenya ni tokkoffaa ni lammaffaa namni san jidduutti miidhame yoo jiraate fakkeenyaaf akka ilma taajuu sana hordofnee waan gargaarsa barbaachisaa ta'e gochuudha. Akkuma agarte egaa hundinuu harka wal qabate har'a haala baay'ee hunda keenyaafuu waan gaarii maqaa gaarii kennisiisuu danda'uun obboleettii keenya gaggeeffanneerra sanii fi hangama kootii hedduu gammadeera adda. Galatoon abduu kiyya shukran galatoon. Meesh Arab assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Egaa ka isinis ustaaza kenna dhugaa dubbachuu gadda guddatu nuti dhagaame qalbii fi onneen nu cabe hawaasa Oromoo addunyaarra jiraniif mee du'a obboleettii teenyaa tana wal qabatee moonni itti dhaamtu dhaamsi yoo jira. Bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuleen kenna kan hawaasni Oromoo addunyaarra jirtan hundi keessanuu arraga obboleettii teenyaa janaazaa gaggeessinee amma deemuuf deemna.
قابلتي ترى درا شهيدة دا حمد سي خيري سي ون بطن دل تكلين جرتو ون بين وروسي شهيدة دا غرفون درت إن شاء الله قاعد لقى خيري سي في إسيدا في ربي تكشف قفات ولتفا عبد الحكيم وان بين الران ون بتشود دل تكلين جرتو عن تهف إسي أما جنة ربي كربي جنة كنوف جنة كنا في أحلافي وبليان فرا هم دايو ربي نكا ربي جبين كنوف حوينا اتعاص الآن دوتي قا سنة أنبيوتاتي الدنيا تنرد قا الرجال نما إرقام رب عليه الصلاة والسلام وان تاني إسانو غر دار آخرا ديماني قا وبلتي نمو إرقام رب إنشالتو مالي فسيس غر دار آخرا يو ديمتي كن سنة أنبيوتا وان تيف سيقانا سنة نبيي كبتي غر فوق بني ملتقا إسا في دلقا ساتي في رب دولي تخوان تيف وننو قردن دينو دعاي قولي في أكرب بشي ور جنتا أكرب قولي أهلا في رحمة في رسيم ودافو أكرب من عبدي أونا بالله توفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا قالتو ما سين جدا. أواس لكينيا الدنيا رترجمتن أبولتينا هندي كنا ولين دمنه ربين كا صبري في ججبنا إيمانا ماتي علي في روتن وروت إسي بيتن هندا ربي صبري في ججبنا نوفاكنو إسي داف أمو ربين قرتي جنة الفردوسين إسي أكان نيسو ربين قرتي رحمة سا كان دان كمني كان دان كان كمني رحمة سا بللا سنين إسي هاسمتو ربين قرتي قصوم غاري إشيتنا قبسي سجنا حواس نكنا ولدان مسلم أورمو بيجا جرمن أكسمس درجون كيرون أكتيفيستون هند كارن بيجا جرمن جرتنا أرى أول شبولتي تنا تنرت هرماتني تكون ما دهك كول كبني هذا أورمو ما في سلام ما تجي شبولتي تنا اللي أولا نجرا الحمد لله رب العالمين ربين جنة نسيا كنا نيسو وانغا يادا سوشيال ميديا رديمو أرجع جرتني وارجعان كمني وانغا كبتان كمني كتشي كبتاني هنقولو فينا أبولتيتنا كبري سلامتي كبجا إسلامهم ما تأكشران إسلام جدودي كبجان أبولتيتنا أولا نجرا وري ميديا رات دوغا دوبچو دافا كشكوتي ريف تنايمن يوتيوب سبسكرايب فولوور أرجعو ججا وري وان يفكان نفي وارجان كمني وان كبتان كمني كاليستاني أسوفتني نما برجاجستان حواس كيستي برجاجو أمتن ربي كيسا سودادا دوغا دوبچو داف كبري بول لتر تسيني كتا بورسمون دا كيسان جچو كناب وان دوغان تأيتوك وارجا كبوتوك كبتان كبو يهو كبيتن تاتي wanni sun yoo hawaasa kanaaf maatii isiitiif obboleeyyan isiitiif faayidaa qabaate waan silaa ummata kana gartee qalbii qabbaneessuu danda'u tasgabbeessuu danda'u tokko dubbachuudha qabdan malee waan qalbii nama cabsa waan gartee nama mufachiisa tokko dubbachuu qabdan jedha kun yaada kiyya dhaamsa kiyya assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu obboleettii teenna awwaallannee jirra obboleettii teenna qabrii islaamatti awwaallanne olla musliimootatti awwaallanne obboleeyyan isii musliimaa wajjin jechuudha alhamdulillahi rabbil aalamiin حواسني كنا لين قالتوما الحمد لله رب العالمين كانوا يجوا بربادا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا كلا دبين دير السوق دبين ندور في تاني جالسوني لقاك سناجرة